kun nabiyyummaa isaa dhugoomsa kan jedhu macaafa kee keessa jira? Dhimma kiyyaa miti. Gaaffiinsi gaafadheen jira moo hin jiru? Dhimma kiyyaa miti. Dhimma kee taanaan dhuftee sanyii Nabi Muhammad na gaafachuun qabdu ture. Namni tokko sanyii nabiyyi tokko nabiyyi tokko abbaasaa dhugoomsa moo dhugoomsuun dirqama kan jedhu deebisan. Dhimma kiyyaas miti. Dhimma macaafa qulqulluus miti. Itti gaafatama giddugala macaafa fi giddugala amantii keessanii waan ta'eef jecha daqiiqaa qabaafi. Giddugala amantaa keessanii waan ta'eef Muhammadin gaafachuun dirqama. Jalaan tumrii bakka naa deebiseetta. Egaa dhimma koo miti jettee erga dhimma kee miti teeti Nabi Muhammad abbaasaa haadha isaa maaliif Quraana keessaa gaafatte erga dhimma kee nabiyyiin tokko nabiyyi ta'uudhaaf dhugaa argan taane waa'ee Nabi Muhammadiif haadha abbaasaa Quraana keessaa maa gaafatte maal gochuuf gaafatte? Giddugala amantii keessanii bu'uura amantii keessanii waan ta'eef namni kun beekamuudha. Giddugalli amantii kootii Kiristoos waan ta'eef giddugalli amantii keessanii immoo Muhammad waan ta'eef Muhammad sanyiin isaa abbaa fi haati isaa indoom jaartiin isaa ijoolleen isaa beekamutu irra jira. Sababiin isaa kanaafuu nabiyyi tokko nabiyyi ta'uudhaaf beekamutu irra jira ka jette eessaa fidde ragaa natti himi. Dhimma keenyaa miti kun ammoo itti gaafatama kan keeti. Nabiyyiin tokko haadhaaf abbaan isaa beekamuu qaba ka jedhu ragaa isaa fidde dafi. Ragaan abaas. Ragaan macaafi qulqulluun keenya dirqama nurraan qabu. Macaafi qulqulluun keenya dirqama takkaa nurraan qabu. Ragaa baasin agarsiisi abbaan tokko beekamuu qaba kan jette atiif abbaan isaa nabiyyi tokko ragaa baasin agarsiisi dafi. Yaa macaafi qulqulluun keenya caafanni qulqullaa'uun keenya dirqama tokko nurraan keenya kan keessan gahu itti gaafatama bu'uura giddugala amantaa keessanii waan ta'eef bu'uura giddugala amantaa keessanii waan ta'eef naa deebiseetta. Bu'uura amantaa keessaniiti. Dirqamni sirran jiru Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam baruun dirqama sirran jiru garuu ati ofuma taphata. Dirqama narra jira. Kan bira Waaqayyo abbaa Musee fi bakka Waaqayyo abbaa Musee fi abbaa Abrahaamiin kun abbaan isaanii akkasii haati isaanii sanyiin isaanii akkasii itti amanaa nabiyyi kanatti dhee nabiyyi sana dhugoomsee jira Waaqayyo. Dirqaman qabu macaafni qulqulluun kan keessan qabu. Gaafadhaan gaaffii jira moo hin jiruudha gaaffiin koo jira moo hin jiru. Dirqaman qabu macaafni qulqulluun keenya dirqaman qabu takka abadan dirqaman qabu. Ani itti gaafatamni koo itti bulmaanni koo bu'uurri koo amanannaan koo gooftaa koo Yesuus Kiristoos fayyisaa lubbuu kootii waan ta'eef achirraa gaafachuu dandeessa. Garuu amma bu'uurri kan naa deebeera daqiiqaana jalaan xumuriin naa deebeera gaaffiin lammaffaa. Luqaas Yesuus Kiristoos wajjiniin ture wal beeku ragaa. Yaa wal beeku sirriitti wal beeku. Ragaa naa kenni Luqaas Yesuus faana ture. Luqaas boqonnaa tokko lakkoofsa tokkorraa kaasne anis waliin ture. Baasin agarsiisi. Anis ture. Anis isuma ture sana. Daqiiqaa dhaabi abdii. Daqiiqaa dhaabi. Baasin agarsiisi. Baasin agarsiisi. Anis wajji turre. Macaafni qulqulluun anis akkuma beeku sana jedhe. Wajji beeku. Ragaan barbaada baasin agarsiisi. Baay'ee wal beeku macaafni qulqulluun sirriitti wal beeku. Mirga kooti ragaa baase jechuun sila dubbanneerra ragaa baase jennaan daqiiqaa dhaabni agarsiisa jenneerra baasin agarsiisi dafi. Look. Baasin agarsiisi ragaan barbaada. Luqaas fi Yesuus wal beeku ka jedhu. Look. Ayyee. Anis immoo dubbii kana jalqaba isaatii jalqabee jira. Dubbii kamiin? Yaada dhageeffadhu qo'ime jalansiisa raraa jira. Ayyee dafi. Dhuma nyaatamte godhe. Anis immoo dubbii kana jalqaba isaatii jalqabee keessa lixee jira. Eessa? Eessa jalqabe? Eessa jalqabe? Jalqaba isaatii jalqabee keessa lixee. Jalqaba kamii? Jalqaba kamii? Jarri kun jalqaba kamirraayi? Lakkoofsa tokko irratti jalqaba kamirraayi? Luqaas jara kanarraati kan barreesse seenaa jarri barreesse. Enollatiin qoyi lakkoofsa lama. Qo'imee yaa ulfaata qo'imee dhageeffadhu. Macaafa qulqulluun doon bar quraanni kan kee suuraan 10 lakkoofsa 94 bar nu gaafadhaa jedha. Na gaafadhu ana siif ibsa. Fas'al alladhiina yaqra'uuna alkitaaba min qablika jedha. Dhageeffadhu kaa. Yaa ulfaataa fi jaallatamaa ta'e filoos waa'ee dubbii nu gidduutti raawwatame kana namoonni baay'een odeessuu yaalaniiru. Namoonni baay'een. Luqaas. 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 Hayyetuuf. Kana immoo qopheessuun isaanii akka warra jalqabanii duukaa turan ija isaaniitiin argan dubbichaafis kan hojjetan dabarsanitti eenyutti dabarsanii dubbicha warri ijaan argan eenyutti dabarsan
Luqaasit. Kanaafu Luqaas Yesuus ijaan arge son taane dubbii jararraa fudhatee ijaan arge wajji jira kunoo lakkoofsa sadirra jira xumureera gaaffii koo xumureera en xumurre kunooti wajji turan xumureera anis immoo dubbii kana jalqaba isaatii jalqabee jira lachanuu dubbii jalqabaa jalqabaniiti gaaffii biraa warri sunis warris jalqabaa jalqabee Luqaasis jalqabaa Luqaas jararraa Luqaas dabarsee Luqaas fudhee barreessaayee gaaffii koo biraa ergaa macaafa kana jaranasin obboleesso gaaffii koo xumuree namni miutii maal godhu jarri kun miutii namni si godhan jiru gaaffii koo xumureen jira gaaffii lamaffaatti darba gaaffii biraa tole gaaffiin koo itti aanu gaafa Luqaas Teefiloosii barreesse Teefiloos macaafa kana fuudhee eenyutti kenneeti kan isin bira ga'e karaa kamiin dhufee isin bira ga'e viidiyoo koo maacuuf karama viidiyoo koo kaasiftan ayyee karaa kamiin isin bira ga'e gaafiin koo innoo Teefiloositti barreesse Teefiloosoo eenyutti kennee naan isin bira ga'e karaa Teefiloosiin nu bira haga ofi dubbiin bar dhalootaa fi dubbiin kan barreeffame eessaan Teefiloosii barreesse nooyyuu macaafni wangeelli Luqaas kun eessaan dhufee isin bira ga'e jedhe Teefiloos eenyutti kenne macaafa sana akkamitti isin bira ga'e barreessaan eenyu ture barreessaan Luqaastu namarraa dhagee oduu barreessee Teefiloosoo eenyutti kenne naan isin bira ga'e macaafni kun eenyuuf barreesse Teefiloosii barreesse anas gaafataa Teefiloos eessa ture yoo san Teefiloos eessa ture yoo san macaafa kanaa siin jedhe gaaffii naa deebisi Teefiloos eessa ture yeroo san iddoo fedhaa turu gaaffii si gaafadhe qofa naa deebisi akkan siin jedhe Teefiloosii eenyutti kennee naan si bira ga'e macaafni Luqaas macaafni qulqulluu Teefiloosii yoo barreesse Luqaas Teefiloos eessa ture yeroo san tole hin jiru namni ittiin wanneedhe gaaffii biraa si gaafadha tole yoo hin qabaanne eenyutti kenne Teefiloos eenyurraa fidee siin ga'e Teefiloos Luqaas Teefiloosii fa barreessu Teefiloos immoo beekamaa biyya sanaa waan ta'eef karaa isa si jamar barreessee lafa buusuu qaba. Keessa geesse Teefiloos eenyutti Luqaas barreessee lafa buusuu qaba isin jedhe. Eenyutti sii kenne? Macaafa Luqaas barreesseef eenyutti kenne innoo fuudhee harkaa? Eenyuuf barreesse Luqaas? Eenyutti kenne je Teefiloositti barreesse Teefiloos eenyutti kenne siin jedhe dubbii gabaabaa. Kunooti macaafni qulqulluun akkas jedha irraan deebi'ee dubbisa. Yaa ulfaataa fi jaallatamaa Teefiloos waa'ee deebi'eera gaaffii biraa. In dubbisa. Yaa ulfaataa fi jaallatamaa Teefiloos waa'ee dubbii duutti raawwatame kana. Naa deebi'eera hin dubbatin. Naa deebi'eera jedheera hin barbaadu. Deeqaa dhaabi gaafa inni didu dhaqanaa dhaabechaa jira gaaffii koo biraatti hin fufaan. Tole gaaffiin koo biraadha gaaffiin koo biraa Iyesuus Kiristoos ilma Yoosef immoo ilma Waaqayyooti. Miutii maa gootu isinii warri kun hin maraatu. Naa deebisee tannaan gaaffii koo dubbachaa jira jarri miutii godhee jira barbannaa taatu. Yoosef ilma Yuusuf immoo ilma Waaqayyooti. Irra deebii gaafadha. Yoosef jettee na gaafadha. Yoosef ilma Waaqayyoo moo ilma Yoosef Yesuus ilma Yoosef moo ilma Waaqayyooti. Tasgabbooftee hafati gaafiin sii qajeela waan ta'eef. Ayyee naa deebisi. Yesuus ilma Waaqayyooti. Ragaa sii qaba. Warri ilma Yoosef jedha warri sanyii isaa beekan hin kijibanii jechuudha. Eeyyee khalaas galatoomi. Naa deebi'eera. Kanaafuu macaafni kee kijiba qabaa jechuudha of keessaati. Macaafa kijibaa fi Yoosef hin jedhe jechuudha. Cufadhu gaaffii biraa. Gaaffii si gaafadhu. Gaaffii si gaafadhu. Quraana keessatti Waaqayyo biyya lafatti farachiisuuf miti. Ragaa sii dubbisa. Abdoo hin gaa. Naa deebisee hin barbaadu. Ragaa sii dubbisa. Deeqaa kun naa deebisee tanga. Ana si gaafatame. Naa deebi'eera jennaan mirga kooti. Tole. Hayyee gaaffii koo. Wangeelli macaafni waaqarraatii dhufee kan jedhu wangeelli Maatiyoosi mee ragaa baasi agarsiisi. Dhageeffadhaa laalaa kunu. Waaqarraa dhufe osoo hin ta'in wangeelli nuti barreessinu nuti dubbisnu waaqarraa dhufuu isaa hafuura waaqaatiin barreeffamu malee barreeffamee oliin kennamne macaafni qulqulluun deebii qaba. Dhageeffadhu siif deebisaa jira. Wangeelli Maatiyoos ragaa naa kenni siin jedhe yeroo na jalaan fiteen. Kunoo si deebisaa jira. Maatiyoos si gaafadhe wangeelli Maatiyoos waaqarraatii barreeffamee kan jedhu yookiin hafuura waaqarraatii barreeffame kan jedhu baas agarsiisi. Maatiyoosiin si gaafadhe daqiiqaa koo naa dhaabe Maatiyoosiin. Maaf dhaaba kunoo bar irra ga'ee jira dubbisaa jira maaliif dhaaba? Lakki ani sin gaafanne ani kana sin gaafanne kan si gaafadhe Maatiyoosiin wangeela Maatiyoos. Ilaame. Wangeelli Maatiyoos si wanni jaan jiru. Caaffanni qulqullaa'oon hundinuu
qulqullaan jira malee qulqullaa'uun hin jedhu macaafa tokko dubbataara caafanni qulqullaa'an jedhe macaafa tokko dubbataa jira ani wangeela irraa si gaafadhe wangeela naa deebisi caafalli qulqullaa'an hundinuu wangeela si gaafadhe wangeela naa deebisi ilaame okay gaafiin koo wangeelli Maatiyos narageeffadhu macaafni tokko caafanni qulqullaa'an hundinuu jechuun tokkoon isaa hin jedhama qulqullaa'an meeqa hundinuu keeyyataa boqonnaan ragaa haasofnan ragaa malee waan biroo haasofnan caafanni qulqullaa'an hundinuu ayyee deebiin qabdu nan darba deebiin qabdu dabartu Maatiyoosis Maariqoosis Luuqaasis bakka ragoonni kun ila kuno hin barbaadu ila kuno daqiiqaa deebi'ee bakka Maatiyos gaafadhaati kabraa fidde nagaa cufi abdii Muusaa kun intini ta'uu isaa naan taane hangammaatti daqiiqaa dhaabee jira isinii garaarama dhaabi jennaan didde kaa dhaabi kalaa sama gaafii kootti darba cufi gaafii kootti kanaafuu ila caafanni qulqullaa'an hundinuu gaafii kootti kaa Inga amma gaafii kootti darba daqiiqaa kun adeemsisi gaafiin koo Maarqos Wongeel boqonnaa 2:23 kaasee 26tti Iyesuus Kiristoos bara luba Abiyaataritti Daawit akka nyaata biddeena warra kaan eeyyamamuu dideedha akka Daawit nyaatee dubbata bara luba Abiyaatar turetti yeroo inni itti nyaate baas agarsiisi moo Iyesuusin kijibe dafi dhaqi dubbis eeshi daqiiqaa koo dhaabe daqiiqaa kun dhaaba maaf dhaaba sitti dubbataa jira situ dubbataa jira daqiiqaa koo anatu ragaa sii baasuu dhaaba dhaqi dubbis lamni dubbi yaaqoomu lamni yaaqooma ayaaqoomemme ስለዚህ dhaqi dubbisiin siin jedhe gaafiin si gaafadhe naa deebisi dhaqi dubbisi daqiiqaa dhaabuu mirgan qabdu no gaafii malee daqiiqaa kan nuun kennine dubbisuudhaaf hin dhaabna jenneerra ragaa yeroo ofirratti hin dhaabna jenneerra ana dhaabara ati kan nagaa fatteemna si dubbisa ragaa koonatu si dubbisa ragaa ambana dhaaba malee nagaa kee dhaabuu mirgan qabdu amma dhaggeeffadhu ena nan dubbisa guyyaa sanbataa tokkotti immoo Yesuus maasii qamadii keessa hin darba ture barattoonni isaas utuu adeemanii isheetii cirachuu jalqaban Fariisonni yommus argitee barattoonni kee guyyaa sanbataatiin gochuun seeraan kan dhowwame maaliif godhu jedhanii isa gaafatan Yesuus deebisee Daawit namoota isa wajjin waan nyaatu dhabee yommuu beelee waan inni godhe isin takkaa hin dubbifneere jedhe elaan hin dubbifneere jedheen innoo bara Abiyaatar hangafa lubaa ela kanis gaafadhe bara isaati kana sirriitti naa badhu bara Abiyaatar hangafa lubaa taa turetti mana Waaqayyootti galee buddeena ilaalcha Waaqayyoodhaaf dhiyaates luboota irraa kan hafe warri kaan nyaachuun isaa seeraan dhowwame kan ture nyaatee namoonni warra isa wajjin turaniifis kennee isaaniin jedhee jedha kanaafuu bara Abiyaatar hangafa lubootaa turetti bakka inni itti nyaate baasin agarsiisi itti fufi ragaa okay macaafni qulqulluun akkas jedha baasin agarsiisi macaafni qulqulluun akkas jedha baasi waan fedhe haa jedhu baasin agarsiisi ilaame Yohaannis John 20 Awo mitali akkas jedha macaafni qulqulluun Yohaannis boqonnaa 21 lakkoofsa 25 kana malees kan biraa Yesuus kan hojjete waan baay'een jira hundumti isaanii tokkoon tokkoon utuu caafamanii biyyi lafaa macaafota isaan itti caafaman fudhachuu hin danda'u anatti fakkaata jedhe bara mooticha Abaad namichi kun bara sanatti mootichi nyaachoo isaa hundumti isaa macaafa kana keessatti barreeffamuun irra hin jiru kan Yesuus amma kan si gaafadhe kan bara Yesuus dubbate soon taane in Yesuus dubbateera bara kuno Yesuus hundumti isaa keessatti barreeffamuun hin dheere waan Yesuus dubbate otoo barreeffamee nyaateera jedhe gaafadhe kan Yesuus barreeffamee gooftaan maal jedhe Yesuus maal jedhe barreeffamee jira Yesuus maal jedhe nyaateera jedhe ati hin nyaanne kan jedhe argatte kon argeeffadhu obboleessan argeeffadhu hin dubbifne nyaate kan jedhu jira hin kijibe hin nyaanne kan jedhu jira hin nyaanne kan jedhu jira ani sin gaafanne akkan jedhe Yesuus Kiristoos isin hin dubbifneere jedhe waan barreeffamee jirudha waan ta'eef eessatti barreeffamee nagarsiisi jedhe hin barreeffa taada nyaannere nagarsiisi eessatti dubbifamee sin jedhe eessa barreeffamee hin dubbifneere jedhe gaafate akkam fedhe haa ta'u waanuma fedhe yoo ta'e gooftaan Yesuus bara mooticha sanaa Daawit akka hin nyaanne jedhee jiraa hin siin jedhe
Hinyaanne yoo si gaafatan hinyaanne sin hinjenne gaaffiin koo abdoo hinyaanne fi nyaataniiru sin hinjenne gaaffiin koo bara lubaa biyaatar turetti yoom nyaataniidha gaaffiin koo bara isaan si gaafadhe. Gooftaa Kiristoos wanni jedhe nyaataniiru jedhe. Barasa Kiristoos barasa Kiristoos wanti hunduu yoo hin caafama ta'e qalamni ga'u baalli lafarraa hundinuu ga'u. Baasin agarsiisi. Baranni dubbiftanii tole baasin agarsiisi. Gooftaan Yesuus Kiristoos wanni jedhe nyaataniiru hin dubbifne isaanii jedhe. Maali inni kitaaba seenaa isaaniiti bara. Hin dubbifne kitaaba seenaa kitaaba Yihuudotaatiin. Hin dubbifne kan isaan jedhaa jiru kitaaba Yihuudotaa hin dubbifne dhaabee macaafa qulqulluu keessaa hin dubbifne hin jenne. Gaaffii biraa si gaafadha. Gaaffii biraa. Cufi. Gaaffii biraa. Gaaffii biraa si gaafadhu. Quraana keessaati. Asitti sa'uslii isa qarka jedhu eenyutu galcha jedha sa'uslii isa qari. Eenyu kana bidda galchuu kan galu eenyudha. Mul'ataa mi viidiyoon kiyya jiru. Kan galchu eenyu kan galu eenyu. Warra digimtii kana ta'uu danda'a. Dafi. Dafee bara. Warra digimtii kana ta'uu danda'a. Digimtii irraa waraabame kana ta'uu danda'a. Kana bidda galu eenyudha kan galchu eenyu. Ragaa naa baasi dhaabi daqiiqaa koo ragaa naa baasu. Dhaabi. Daqiiqaa naa baasi ragaa. Kana bidda galu eenyudha kan galchu eenyu agarsiisi baasi. Ta'uu danda'an hin hojjetu. Sila beektaa faasofte waan ta'eef. Siif banaa jira kuno. Dafee iddoo dhaaba Siif banaa sirriittaan siif banaa obboleessa. Ayyee dafe. Baay'iluu kiyya ila kuno siif banaa. Banayyee. Look. Eenyudhaa jettee na gaafatta. Abbaan ibidda galcha jedhaa jiru akka quraana kanaatitti mata durichi isaa in haazaa illaa sihru yu'sar digimtichadha. Gaaffiin koo isa miti eenyutu abidda nan galcha digimtichadhaan deebiin kiyyaa digimtidha. Digimtidha. Digimtitu galcha jedhaa jira kan jedhaa jiru ammoo quraanadha. Digimtiitu eenyuun abidda galcha ishee. Digimtiin eenyuun abidda galcha. Eenyuun naagal way Muhammad ibidda galchuu danda'a abbaa fedhe haa ta'u waan arran jiru. Digimtiin falfalli eenyuun abidda galcha falfalota abidda galcha jettee miti falfalli abidda galcha eenyuun galcha. Abbaa fedhe Muhammadin galchuu danda'a ka. Hayyee Muhammadin. Hayyee faqaala kan jedhu Muhammadin silazzi abbaan jedhe eenyuun jedhe abbaan jedhe hin beeku kan jedhe quraanadha abbaan galchommoo digimtiidha. Hayyee digimtii ta'uusaa ragaa naa kennu ragaa naa kennu digimtii. Kunooti. Ila kuno. Fidi digimtii ta'uusaa. Digimtiin dhaabi daqiiqaa koo digimtiin abidda galcha kan jiru ragaa naa kennu. Dhaabi daqiiqaa koo duubatti illee deebisiif yoo barbaade. Duubattis deebisiif ila kuno digimtii. Falfalli abidda galcha kan jedhu ragaa fidi dafi. Kunooti ka falfal abbaan qabu bar. Quraana jechuun digimtiidha. Abbaan jedhaaru sin beekamu. Ilaame quraana jechuun digimtiidha. Abbaan jedhaaruun beekamu. Abbaan irraa haasa'aa beekamu. Silazzi quraanichi jecha maaliiti jecha falfalaati. Naa deebiseetta bakka. Naa deebiseetta falfala faqaala in haazaa illaa sihrun yu'sar. Naa deebiseetta. Ni jedhee jedhu quraanni kun digimtii irraa waraabame jedhee eenyutu saqara galcha jette digimtiitu galcha. Naa deebiseetta bakka galatoomi. Hayyee gaaffii si gaafadhu gaaffii sadaffaa Yohaannis Wangeel boqonnaa 3 lakkoofsa 17 irratti lakkoofsa 18 irratti ilma isaa kanatti kan amanu ittiin faradamuu jedhe. Gaafa inni akkas jedhe fakkeenyaaf Yohaannis maal jedhe samiin banamee sagaleen dhagee jedhe sagaleen dhagee maalinni ilmi koo kun ilma koo tokkicha isaanii jaalladhuudha jedhe. Gaafa ilma koo ani tokkicha isa jaalladhu jedhe Yohaannis qofa dhagee moo warri kaan dhaga'aniitu. Dafi. Ilma koo tokkicha isaan jaalladhu isa qofatu dhagee. Deeqaa koo dhaabi ragaa baasaa jira abdi maal taate maa deeqaa dhaabi. Maal baatee jira kunoo? Kullaa koo 17 miti. Tokkicha isaanii jaalladhu kan jedhu. Duuba deebisiif yoo barbaadde. Walbeen abdoon kanaaf hin tedheesitti fakkaata. Dafi. Waaqayyo biyya lafatti farachiisuuf miti. Biyyi lafaa isaan haa fayyuuf ilma isaa biyya lafaatti erge malee. Ilma isaa kanatti kan amanu ittiin faradamu. Isatti kan hin amanne garuu maqaa tokkicha ilma waaqayyootti waan hin amaniniif ammumayyuu itti faradameera. Kana siin gaafani ifichi gara biyya lafaa dhufeera. Namoonni garuu hojiin isaanii hojiin balaachoo hojiin awliyaa hamaa waan ta'eef ifa irra dukkana hin jaallatan. Gaaffiin si gaafadhe firdichis akkuma kanatti raawwatama. Yohaannis ela obboleessoo kan si gaafadhe 3:16 kan jiru samii keessaati banamee jedha. Samii keessaa banamee sagalee akkas jedhuun dhagahee jedhe. Sagalee sana Yohaannis qofa dhagahee warra kaan hin dhageessin jedhe. Maatiyoos 3 Yohaannis 3
Injedhu oyya maaloo dhiisi waaji injedhu akkas injedhu macaaf. Ayye ragaa si baasa cufadhu bakka siin baasaan rakkoon hin jiru. Kunooti badrin sadi Anasi baasa siin baasan jedhu miti anasi baasa rakkoon kunooti macaafichi ati nabansiif akkas injedhu dhaba. Siin baasa ishi rakkoon hin jiru. Yohaannis naan jetti Yohaannis sadi kudha majaa jetti. Deeqaa kun aadaa asirratti nan dogoggore. Abdi Maata asirratti nan dogoggore jalqaba. Yohaannis sadi kudha jaha jechuun koo dogoggoraa jedhi macaafa. Yohaannis sadi kudha jaha jechuun koo dogoggora jedhi kaa jalqaba. Ayyee cufi anasii baasa. Jedhi kaa lama akkas. Isa nan dogoggore jedhi kaa. Cufi siin jedhan rakkoon hin jiru cufi. Ayyee Maatiyos natu dogoggoree rakkoon hin jiru Maatiyos sadi kudha jaha maal jedhe? Yesus cuuphamee bishaanicha keessa akkuma ba'een kunoo bantii waaqaa hundinuu isaaf banaman. Achumaanis hafuurri waaqayyoo akka gugeetti gadi dhufee isarra bu'ee isaan hin arge. Kunoo sagaleen immoo jedhe sagaleen immoo 17 inni kun ilma koo isaanii jaalladhuudha. Gammachuun koos isatti hin raawwatama jedhee waaqa irraa hin dubbatee jedhe. Eenyutu dhagee Yohaannis faana siin jedhe kana gaafa cuuphamu namoota baay'ee faana jira. Yohaannis qofa dhagee moo namoonni wajjin dhagaan jiru? Namoonni wajjin dhagaan illee nuun hin jenne macaafni qulqulluu Yohaannis dhagee barreesse. Jira hin jiru qofa. Bakka namoonni dhagaan hin jiru kan dhaga'ee ennudha Yohaannisidha. Kanaafuu Yohaannis qofa dubbate waan ta'eef faayidaan qabu jechuudha. Eeshi gaaffii sadaffaa. Yohaannis 8 digdamii jaarratti Yohaannis 8 digdamii jaar. Ilma namaa kana erga mukarratti ol fuutanii jedhe. Ilma namaa kana kan jedhu Yesuus Kiristoos eenyutti akka jira? Mataa isaati. Maaliif anan jenne maaliif akkamitti ilma namaa kana jedha maaliif kana jedha akeeki? Jedhe kaa. Maaliif jedhee siin jedhee ati sila sirrii miti naan jette quraanni maaliif ana jechuu dide allaane inni jedhee dubbata naan jette maaliif ilmi namaa kana jedhe maa dubbate Yesuus? Taadaa ilma namaa waan ta'eef ka. Kana maa jedheera ilmi namaa ana maa jechuu dide ani akkas qaataaro ana maa jechuu dide kana maa jedhee. Waa'ee ofii dubbataa jira Niqoodimoos waan hin galle Niqoodimoos gaggeessaa fariisichaa waan. Niqoodimoos gaggeessaan fariisichaa. Niqoodimoos gaggeessaan fariisichaa waan isaaf hin galleef. Gaaffiidhuma. Niqoodimoos gaggeessaan fariisichaa dubbii waan isaaf hin galleef. Gaaffiidhuma na dhaggeeffadhu. Maal dhaaba? Obboleesso. Dhaabi daqiiqaa koo jira. Hinnaati kottu hundumaa sii dhaabani. Akka intiritti immoo danfitu hundumaa sii dhaabama. Niqoodimoosiif waan hin galleef. Niqoodimoosiif akkuma baay'iluu balaachuu waan hin galleef. Niqoodimoos gaggeessaa fariisichaa akkuma baay'iluu balaachuutti hin jaame waan ta'eef kanaaf hubachiise obboleessa keenya. Gaaffiidhuma. Duuba deebisiif daqiiqaa tokko. Duuba deebisiif. Gaaffiidhuma si gaafatan deebisiif. Gaaffiidhuma. Sii galee? Gaaffiidhuma. Akkuma baay'iluu balaachuutiif hin galle Niqoodimoosiifis waan hin galleef ilma namaa jedhee hubachiisa. Dhaggeeffadhu kan maaliif rabbashtare dhaggeeffadhu Abdoo. Caal jedhe naman. Gaaffiidhuma. Gaaffiin koo Yohaannis boqonnaa tokko lakkoofsa 14 maal jedha? Hafuur sagalichis ilma namaa foon uffatee nu gidduutti argamee jedha. Maal jedha? Foon maal jedha? Sagalichis foon uffatee nu gidduutti argamee jedha miti? Yookiin sagalichis nama foonii ta'ee jedha. Injedhu akkas. Injedhu. Nama foonii ta'ee jedhu sagalichi nama foonii ta'ee jedhu. Waan macaafni qulqulluu.